number baada walumaa galatti qoon walumaa galatti daa'imtummoo seetti isaatti eega jechuudha. Didhaan mana kiraa dhabe baqaanaan ofsaa jechi jedhamu kun daa'ima biraan jiru siin galee firoota kee dubbannoo jechuudha. Seetti isaanii eegan bakka kan akka daa'ima seetti isaa eegu jira. Seetti isaa kan eegu jira hin jiru. Kanaafuu rakkoo mana kana keessa jiru tokko jira. Manni baay'ee ashama jirra akka fayyaa jirtanii jirru waaqaf galannaa galu baay'ee cannaqameetan jira baay'ee dhugaan sin jira firoota kiyyaa. Maal fakkaatu nagaatti qooyi isaan foonna ta'in jira baay'ee cannaqameetan jira sababni isaas ani keessa hin beektan sababni ani iyyuu bichaadha yoo naasaaf sagaleen kiyya ol jedhee taasaa daa'imtummoo raftee jira. Dhugaan isin jira firoota kiyya so akkam fayyaa jirtanii hordoftoota keenya jira waaqaf galannaa galu. I think dhuguma gurra keessaniif ajaa'iba isinii gochaatan jira. Duraan isinittanii yaadidhaa maaloo gurra kiyya rakkadhinaan jettanii garuu amma kinoo ilmi koo naa ta'een jechuudha na sirreessa jira. Dirqama sitti ta'e. Fayyaa jettanii hordoftoota kabajamtoota diidaatu kan addunyaarra jirtan maana laata achi laale isaan laale akkam fayyaa jirtanii nageenyi waaqayyoof jaalalli keenya bakkuma jirtanitti isin bira haa ga'uun isin jira firoota kiyya. Egaa hordoftoota keenya waa tokkoon isinitti himuu dhufe waa tokkoon kun maalidha? Itaalin nagattee karaa warraa deebi'uuf taati nagatteetu karaa warraa deebi'uuf taati baay'ee ofitti argatan jira. Mee isinirraa illee jechuudha furmaata ajaa'ibaa argachuu nan danda'a waan ta'eef isin hunduu koomentii keessan barbaada diskiripshinii jalatti barreessuu qabdanii sababa isheen nadhiistee karaa warraa deemu uftaatu maalidha isa kana mee karaa itaalimitti isin dabarsaa jedhaman jiru. Egaa kabajamtoota hordoftoota diidaatii akkam jirtanii nagaa keessanii ani nagaa galata rabbii. Nagaadha nageenya waaqarraa waan ta'uuf galata isaa galanni isaan badiin garuu xiqqoo natti ulfaachaa jiru tokko jira. Inni maalinni ani haalli amma itti jiraachaa jiru kun baay'ee natti ulfaachaa jira. Maalinnis dhugaa dubbachuudhaaf deebi'ee deemuu qaba jedhee dirqama didaa wajjin haasaa jirra. Isatti itti himaa jira. Maalifan deema immoo rakkoo mana kana keessa jiru tokko jira. Manni baay'ee ho'a tokkoffaa jechuudha baay'ee ho'a. Daa'ima kiyyaaf hin taane halkan hin rafu guyyaas hin rafu baay'ee ho'a. Nafasa irratti illee waan hin taane ba'aa fi jira akka shiftaa akkas fakkaatu tokko bakka isma hammadhee oola jechuudha. Kanaaf yeroo tokko illee arganne sa'aatii laaqanatti hojjetu sa'aatii qursii mana qulqulleessuu wayyaatti miicuun qabu sa'aatii qabu sanillee inni xiqqoollee gizee rafu san ani boqonnaa hin boqadhu. Karma hojii tan deema karma yeroo san ka'eetan dirqama waan natti ta'uuf kara hojii tan seenaa yeroo san immoo dugdana dhukkuba baay'ee onnoon kiyyaallee hodhaan kiyyaallee gana yaa hin beektanii akkan operaasiyoonii ta'e. Ganaadha baay'een goggogne kanaafuu hojii sasalphaa malee hojii akkatti wayyaa miicuu wayyaa daa'ima immoo dirqama guyyaadhaan miicamuu qaba manni qulqullaa'uu qaba laaqanas ta'e irbaatas ta'e ofii kiyyaafis ta'e isaafillee anatu hojjechuu qaba isa kana hundaa anatu hojjeta jechuudha. Kanaaf ani immoo wanni kun hundi natti ulfaachaa jira. Asirratti hordoftoota keenya dhugaa dubbachuudha anillee jechuudha. Sirri jette isheen tokkoffaa yaa dubartii wayii kan ishee gargaartu jechuudha barbaadatan jira haga ammaatti
bal'isa kiyyaa miti dhugaa dubbachuudha. Tokkoffaa dubartii ishee dubartii wayii qaxarreetu jechuudha kan ishee gargaartu barbaadetti jira. Akkasumas immoo baadiyyaa haadha harmee xiyyaara birallee bilbileetu jechuudha. Barbaadetti jira xiqqoo naaf obsinaan jettee jirti. Akkasumas immoo harmee ishee birallee jechuudha. Bilbileetu jira. Isheenillee bilbiltee jirti haga ammaatti hin argamne jechuudha. Dubartiin qacarreetu ishee gargaartu jechuudha. Inni biraa immoo dhugaa dubbachuudha firoota keenya manni amma nuyi keessa jiru kun baay'ee ho'a. Dhuguma mana kiraa barbaadatan jira. Amma rabbi mana nuu bitutti mana amma rabbi dhiifama wajjin amma rabbi nuuf godheetu waan tokko mana nuuf kennutti jechuudha. Mana jechuudha mana shaggaa qoy mana kiraa barbaadatan jira haga ammaatti garuu jechuudha. Asfaaltii irra xiqqoo gadi fagoodha. Manni diizaayinii isaa diizaayinii ajaa'ibaa ta'etu garuu asfaaltii irraa xiqqoo fagoodha waan ta'e isallee jechuudha. Waan jechuudhaaf kireeffachuudhaaf yaalatan jira. Xiqqoo kan jibbe maalidha? Manni nu jiru karaarra fagoodha. Isin galee dhiyoo kana keessatti manni kiraan jiru kanaafanii amma sagalee koo gadi qabeetu kan jiru tokkoffaa ilmi kiyya rafee jira. Garuu dhugaan isin jira firoota kiyya wanta ho'aan jaalatu ho'a kan hin jaalatu yoo bishaan qorraa jookii tokko jechuudha shaaworii dhiqachuudhaaf yoo dhiqsisnu bishaan qorraa san hin jaalata hin boonu gonkumallee hin boonu bishaan qorraa daa'imti jaalata dhugaan isin jira. Achitti biyyaanitti jira jechuuf warra kiyya biratti aannoon hin qorra. Achitti ho'aan barre sirumaa ho'aan beeku. Daa'imti wayyaa uffatee rafaa sanuu wayyaa uffatee surree itti uffisee daayipariitti godhee homaa rakkoo hin qabu. Asitti garuu daayipariillee godhuuf hin dandeenye yoo daayiparii godhuuf hin bu'aa baay'ee bu'aa surree itti uffisee hin bu'aa bakka qullaa rafa jechuudha qullaa rafanii. Dhugaa dubbachuudha haaluma qilleensaati durumarraan ka'ee osoo hin ta'in qorra garuu amma yeroo ammaa kun. Cubbuu keenya haa ta'u maal keenya haa ta'u namni hundumaan gubanneedha dhugaan isin jedha. Dhugaa dubbachuudha baay'ee ho'a ajaa'ibaarra jira. Ani guyyaa bakka gaaraajiidhaa dhugaa dubbachuudha baay'ee natti ulfaata dhaabbachuudhaaf. Yaa haala qilleensaati walumaa galatti maaliif mana kana jijjiiruu nan barbaada walumaa galatti qola. Walumaa galatti daa'imti immoo seetii isaatti eega jechuudha. Didhaan mana kiraa dhabe. Baqaanaan ofsaa jechi jedhamu kun daa'ima bira jiru siin galee firoota keenya. Dubbannoo jechuudha. Seeftii isaanii eegan bakka kan akka daa'imaa seeftii isaa eegu jira. Seeftii isaa kan eegu jira hin jiru. Kanaafuu firoota keenya uumaa gochuu hin dandeenye dugda keenya hidhannee mana barbaadaa jirra. Isa kan isin jedhe wanta biraa kan jettu jiraata wanta lama beeksisuu barbaada asirratti. Isuma kana baqqaan jaanjeera halkanis guyyaa sirrii barrafu. Aisuusi jira. Maal naa goota inni riba sallatti jettee bulti. Miidiyaa fuulduratti akkatti maal sobaa miti dhugaan miidiyaa fuulduratti akkatti maqaa kun balleessin firoota kiyya maqaa na balleessin. Kan galgala rafee ganama kan. Ani siruma. Firoota kiyya naa beekaas illee. Siruma jechuudha. Gaaraatti nan deema. Baadiyyaa nan deema. Rafuu didee maal taate? Itaalim dhugaa dubbachuudha. Ati kakan isaa fuulduratti ani gizee tokko hin qabu. Manchaa akka. Gizee tokko hin qabu. Sigalee gizee tokko nan dhiisi nan dadhaba. Didittiidhaa yaaduu qabdu. Ani dadhabu guyyaa halkanis sirumaan rafu. Ishee maal jetta kana? Amma rafuu qabda maaliif viidiyoo hin hojjennu nan jette? Ana jedhee. Eeyyan si jedha. Nan deemaa jennaan viidiyoo hojjechuu qabu. Inni biraa immoo viidiyoo hojjechuu qabna jette. Inni biraa immoo hordoftoota keenya Itaalin yuutuubii bantee jirti. yuutuubii bantee jirti afaan Amaariffaatiin bantee Itaalin miidiyaa jedhama. Itaalin miidiyaa kana seenaatii sabskiraayibii nu godhame. Kophaatti banattee. Chaanalii abanadhu malee akkaataa ammatti jiru kanatti viidiyoo hojjechuu hin danda'u. So kophaatti akkaawuntii kiyya naan jette dhaala. Akkaawuntii kiyya. Birri dhufullee buukii kiyyaan naanaa ta'u
naabanii naan jette Itaaleen miidiyaa jedhee seenatii miidhoo Itaaleen bareedduu kee qaxaleetti jettan jechuudha. Naawannoodha jechuudha. Hundi keessanuu subscribe gochuu keessan subscribe naa godha. Akkana jaalattan hin beektanii waan adda addaa ijoolleen baay'een akkan Amaariffaan isin hojjedhu hin barbaaddanii wal makuu waan hin barbaanneef Oromiffa kobaasaa hin barbaanne saba keenya inni aartii keenya guddisa. Yaa mana keessattis ani hojii waan hin qabneef dirqama mana keessatti waan tokko hojjechuu waan hin qabuuf ala ba'ee waan hojii biraa hojjechuurraa osoo wanna kana hojjedhee anaaf daa'ima koo guddisaa mana koo eegaa of eeggachaa osoo miidiyaa irratti hojjedhe jedhee yaade isinillee akkana deeggartan nan beekaa akkana jaalattanis nan beekaa mee hundi keessanuu Itaaleen miidiyaa subscribe Itaaleen miidiyaa subscribe godha inni biraa miidiyaa kiyyaa jechuun faffacaasaadha. Faffacaasaa addunyaa guddisaa. Haaraa waan ta'eef baay'ee annoo jechuu hin danda'u ammaaf garuu waan tokko yaada yoon qabaadhe waan hojjetamu dhabamu rakkoon qabu. Isaas isin immoo yoo yaada qabdan waan nama barsiisu waan nama bashannansiisu yoo natti tolee didaa wajjin illee waan tokko albaanee isin hojjenna yoo natti tolee jechuudha. Amma sanitti garuu manatti taa'ee waan hojjedhu jechuun hin dhabamu nan hojjedha. Singaru ammumaanuu subscribe gochuu keessan hin raaffatinaadha. Itaaleen miidiyaa kan jedhus keessa seenaatii subscribe. Hordoftoota didaatiif finnee jirra amma yaadni inni dhuma. Bakka ammuma tana rafa. Yaa ammoo kana rafa akka eegnu dhugaan sin jedhu. Walumaa galatti jechuudha. Hordoftoota keenya YouTube'n immoo jechuudha surprise nu godhee jira. YouTube'n maal balee like dislike share goniitti jechuudha tanks kan jedhamu san banee jira super tanks kan jedhamu super tanks jechuun maal jechuudha warreen biyya Eurooppaa jiraatan sun jechuudha doolaara tokkorraa kaatanii ta'u hamla nu gargaaratu akka hamlee keenya jajjabeessatan sin jedha wal gargaaru wal bira dhaabbachuun nu Oromoon wal bira dhaabbatti waliin amannu wal jaalachuu qabna so hordoftoota keenya warreen biyya Awurooppaa jirtan super tanks san jechuudha Ditti jajjabaadheedhaati doolaara takka doolaara 5 doolaara 20 doolaara 1000 wanna daabboo fi shaayii jechuudha wanna daabboo fi shaayii jechuudha takka godhaati gurguraaf haalli Itoophiyaa keessa ammatti jiru kun baay'ee ulfaataadha garuu yeroo biraatti deebi'a nagaannaa ta'a akkana bakka haadha daa'imaa fi abbaa daa'imaa